Waaqayyo isiniin dubbisa gabaabumatti. Waaqayyoof galannaa ta'u. Bifaan sagalee Waaqayyoo. Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 34 irraan dubbisa. Yesus garuu yaa Abbaa waan godhan hin beekaniif isaaniif dhiisi jedhee. Warri isa fannisan immoo uffata isaa buufata mukaatiin hirmaatanii jedhe. Yesus Kiristoos gooftaadha. Yesus Kiristoos ergaa siif qaba kan jedhu irratti dubbadha. Ameen. Yesus gooftaadha. Ergaa naaf qabadha. Ameen. Yesus Kiristoos ergaa akkamii qaba? Ergaa nama hundumaaf ergaa qaba. Ameen. Haleluuyaa. Ergaan isaas immoo maaliin barreeffame yoo jenne dhiigaan barreeffame. Ameen. Ijoollee kakuu haaraa jechuudha. Ijoollee kakuu haaraa. Warra Yesus Kiristoositti amananii fi ergaan Yesus Kiristoos barreesse dhiiga isaatiin jechuudha. Kakuudha jechuudha. Haleluuyaa. Kakuu jechuun gaafa namni waa walii galu jechuudha. Waa waliif kakata jechuudha. Ati kana naaf godhani kan siif hin godha kan jedhu agreementii gidduu jira jechuudha. Yesus Kiristoos inni agreementiin inni nuuf gale yookaan immoo waadaa kan inni nuuf gale kan inni nu raawwachuudhaaf karoorfate kaayyoo tokko qaba ture jechuudha. Innis maal inni nu fayyisuudha. Haleluuyaa. Maal jalaa nu fayyisa? Biyya lafaa kana keessa cubbuu keessa hidhaa seexana jala hidhaa seexana badisa bara baraa jala nu oolchuudhaaf badisa nu oolchuudhaaf Yesus karoora qaba ture. Karoora kana nu raawwachuudhaaf immoo maal godhee kakuu nuuf gale. Sinin fayyisaa, sinin deebisaa, iddoo baddanitti naftanii isa kana immoo maaliin mirkaneessaa? Dhiiga koon mirkaneessa irratti chaappessa jechuudha. Haleluuyaa. Kakuun koo dhiigaan chaappeffameera dhaame. Dhiiga Yesuusiin jechuudha. Gati kaffalan. Amma fannoo guyyaan har'aa kun fannoodha. Inni kaan miilaan deema. Guyyaa fannoo yaadachuuf jecha. Inni kaan maal godhaa? Waan baay'ee hojjeta. Inni kaan agabuu oola. Kadhannaa haa ta'u malee inni kaan sigdeetii jedhee miiqa lafa dha'ee ka'a. Haa ta'u gaa wanta isaaf gadhee namni hunduu haa godhu. Haala garagaraan amantii garagaraa akkaataa amantii garagaraa akkaataa dubbifate akkaataa hiikkatetti jechuudha. Sagalee Waaqayyoo garuu maal jedha? Waa'ee guyyaa irraa waa'ee fannoo Kiristoos sagalee Waaqayyoo maal jedha jennee Yesus Kiristoos jecha inni dubbateen lafa nuu kaa'e jechuudha. Kaayyoo isaa akeeka isaa fannoon isaa maal akka ta'e humni fannoo isaa maal akka hojjetu maaltu achirratti akka raawwatu Yesus Kiristoos maal godhe fannoo irratti dubbate. Kan sinni bu'u gaafa qabame Yesus Kiristoos qabanii akka kaleessummaa isaa jechuudha. Akka har'aa isa fannifamu akka kaleessummaa isaa kadhachaa bule jechuudha. Kadhachaa bulee Yesus Kiristoos bariisa Yihuudaan jechuudha qabsiise jechuudha. Bariisa. Barii qabsiisee barii ganama kaasanii hangalata'aa olii gadi geessaa Yihuudonnii fi akkasumas mootonni warra Roomaa dabarsanii kennanii loltoota warra Roomaatiin rakkisaa erga oolanii waan tokko hin dubbanne Yesus. Eessatti dubbate beektu? Fannoo irratti dubbate. Haleluuyaa. Yeroo isaan garafan, yeroo isaan itti tufan, yeroo isaan rakkisan maal jedhe hin dubbanne waan tokko. Jecha tokko hin dubbanne. Akka hoolaa callisee deeme gara fannootti. Eenyuuf jecha? Anaaf isinii. Maal dubbate Yesus? Kan inni dubbate gaafa rakkoo sana kan inni dubbate fannoo irratti dubbate jechuudha. Haleluuyaa. Erga fannisanii fannoo irra taa'eetu hattuu lama fidanii harka mirgaa bitaarraanii masqalii sadii qopheessanii Yesuusin gidduu oolchanii hattuusa tokko karaa bitaa hattuusa tokko karaa mirgaa kaanii irratti fannisan hattoota gidduutti jechuudha. Yesus Kiristoos fannoo irra taa'aniitu otoo isaan mismaara harka isaatti canakkaranii too dhiiga isaa lolaasaniiti maal jedhe isaan masinii dubbise. Waan godhan hin beekanii yaa abbaa isaaniif dhiisi. Haleluuyaa. Yesus jaalaladhaami. Fiqir noo Yesus. Haleluuyaa. Jaalala jechuun isa akkasiiti jechuudha. Otoo amma tokko poolisiin tokko nu qabdee poolisiin tokko nu qabdee kottuun barbaadan taatoo jennee wuxxifannaa manuti. Ishenneen deemnu jechuudha. Unkaan rukutamuu miti. Baay'ee nama aarsaa
Maaliif Yesuus Kiristoos garuu reebamaa oolee, gidirfamaa oolee, qullaa buusisanii fannoo irratti mismaaraan luka isaa harka isaa irratti rukutanii too dhiiguu otoo dhukkubuu asii gadi otoo cinqii keessa jiru maal jedhee waan godhan hin beekanii isaaniif dhiisi. Waaqa kadhataa. Jechi isaanii jalqabaa isa kana jechuudha. Fannoo irratti. Fannoo irratti. Kaayyoon isaanii guddaan fannoo ture gooftaa Yesuus jechuudha. Fannoo irratti hojii keenya, hojii dhala namaa cinqiif cubbuu gidiraa isa biyyi lafaa kuni qabdee dhala namaa seexanni ittiin fayyadamtee dhala namaa boollatti yookaan immoo qileetti yookaan immoo si'olitti fuutee seexanni galuuf jettu harkaa baasuuf jecha fannootti ba'uun dirqama ture jechuudha. Fannootti erga bahee jecha jalqabaa ni dubbate jecha jaalalaa jechuudha. Diinonni isaa otoo isa waraananii otoo isa gidirsanii otoo isaanii itti kolfanii dhaabatanii fannoo irratti baasanii jiraniiti maal jedhee isaan waan godhan hin beekanii yaa abbaa isaaniif dhiisi. Kana jechuudha. Ergaan fannoon nuuf qabu. Jechi fannoon nuuf qabu. Waaqayyo ergaa naaf qabadhaame. Waaqayyo jecha naaf qabadha. Iyesuus Kiristoos ergaa fannoo naaf qabadha. Ergaan fannoo ergaa jaalalaati. Haaleluyyaa. Ergaan fannoo ergaa dhiifamaati. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Maasakaa dooraa shaalaa baadaanaa maaskeeraa diya. Yaa abbaa waan godhan hin beekanii isaaniif dhiisi. Eenyuuf dhiisi? Warra isa fannisaniif. Eenyuuf dhiisi? Warra isa tufaniif. Eenyuuf dhiisi? Warra isa wayyaa isaarraa tarsaasaniif. Isaan warra dabarsanii kennaniif. Warra isa soba irratti misakkaraniif. Warra isa kana hundumaa godhanii maal godhan? Dhiisiif. Nu achi keessa hin jirru? Achi keessa jirru. Achi keessa jirra jechuudha nutis. Biyya lafaa kana hundumaa waan godhan hin beekani. Amma namni biyya lafaa irraa waan godhan waan gootu hin beektu gooftaa Yesuus. Nuti amma abaluu beekaa akkas godhe. Abaluu beekaa akkas na godha miti. Abaluu akkas godhe. Kiliin akkas godhe. Abaluu akkas godhe. Yenna miti amma. Yesuus Kiristoos garuu maal jedhee beektu jecha jaalala isaatiin mucaan koo waan godhu hin beeku. Garbittiin koo waan gootu hin beektu. Jedha. Haaleluyyaa. Nuuf kadhate jechuudha. Nu araarse jechuudha dhiigni isaa. Silaa yoona kana silaa waan baay'ee ture. Akka cubbuu bakka daddarbaa keenya akka nuyi waaqayyoon gaddisiisnutti dhiigni Kiristoos kuni gatii kaffalame waan ta'eef waan godhan hin beekanii. Ani inni hin beeku kunoo dhiiga gosaaniif jedhee lolaaseera. Isaaniif dabarsee of kenneera. Isaanirraa ija kee kaasi. Anarra dheekkamsa kee kaa'i. Anna baadha jechuudha waaqa abbaa hunduratti. Haaleluyyaa. Yesuus bara baraan jiraata. Isa kanaan fayyine jechuudha nuti. Callisnee miti. Fayyinni keenya akkasumatti miti. Gatii guddaa itti baafame. Malee akka warra kaanii dhiqannee yookaan maal jennee nurraan bahu ture xuriin keenya. Dhiigni Yesuus Kiristoos ni nuuf dhangala'ee garuu gatii keenya hundumaa kaffale. Haaleluyyaa. Cubbuu keenya isa bara darbee cubbuu keenya isa irraa isa dhufuuf jiru hundumaa keessaa nu baase warra qulqulloota warra ijoollee waaqayyo jedhamne akka nuyi lakkaa'amnu kan godhe eenyu beektu jecha jaalalaa kana. Jecha kam? Jecha Yesuus. Maanni maayile? Eenyu hin jiru. Muhammadin jenne eenyu hin jenne hundeessitoonni amantii biyya lafaa kana baay'eetu jiru. Isaan kun tokko isaanii iyyuu hin jenne. Diinota isaanii ajjeesu, diinota isaanii waraanu, diinota isaanii fixuudha malee diinota isaaniif yaa waaqayyo dhiisiif isaan waan godhan beekan kan jedhe tokko iyyuu hin jiru. Eenyuun ilma waaqayyoo bichaa jedhe. Haaleluyyaa. Ilma waaqayyoo dhaame. Ati ilma waaqayyoo ta'e dhaame. Iyesuus Kiristoos ilma waaqayyo isa dhiiga isaa dhangalaasa nama ta'e. Waa'ee keenya fannoo irratti isa xumure. Isatu nuuf kadhate jechuudha. Waan godhan hin beekan isaaf yaa waaqayyo abbaa dhiisiif. Haaleluyyaa. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Inni kun maal argisiisa? Dhiifama jechuudha. Dhiifaman akka nuyi nama wajjin jiraannu nu taasisa jechuudha. Akka nuyi namaaf dhiisnu garaa dhiifamaa akka qabaannu namatti faraduu dhiisnee ofii keenya waaqayyo akkaataan itti nuuf dhiise dhiiga isaa nuuf dhangalaase Yesuus isaanoo waan godhan hin beekan akkuma jedhe kanatti nuyis namni kamittiyyuu faraduu dhiisnee namni kun waan godhu hin beeku yaa waaqayyo dhiisiif jennee akka nuyi kadhannu barsiisa jechuudha. Obboleessa koof dhiisi, obboleettii koof dhiisi, biyya lafaaf dhiisi. Gara keettaa dhufan waan godhan hin beekan. Warri laa warra amma akkasitti caatii qamaa jiran kun warri sigara aarsaa jiran kun lubbuu isaanii gubaaru, hafuura isaanii gubaa jiru, foon isaanii gubaaru.
warri nama ajjeesan, warri karaa garaagaraan cubbuu Waaqayyoon hin jaalanne kana hojjetan waan godhan hin beekan. Yaa Waaqayyo dhiisiif gaafa jennu dhiigni Kiristoos namoota kana maal godhachuudha? Gatii isa kaffalame waan ta'eef kaffalameera waan ta'eef dhiigni Kiristoos kun Waaqayyo maal godhachuudha? Hin dhiisachuudha. Dirqama kun. Ameen. Ameen jedhame. This is the principle bakka. Kun dhugaa Waaqayyooti. Kun waan tokko geeddarama hin qabu. Jijjiirama hin qabu. Waan tokko itti dabaluu irraa hir'isuus hin qabu. Kaffalameera waan ta'eef gatichi maal ta'a jechuudha? Hin dhiisaaf jechuudha. Kanaaf jecha Waaqayyo cubbuu namootaa dhiise jechuudha. Warra Kiristoositti amanan kanaaf Waaqayyo maal godhe jechuudha? Cubbuu isaanii dhiiseera. Maaliif? Waan godhan waan hin beekneef ala kunoonni dhiiga koo dhangalaasaan jira. Ilaanii dhiiga koo isaaniif jecha dhangalaasaan jira. Isaanitti lakkaa'ini. Alani gatii baaseeraa dhage Gooftaa Yesuus. Haleluuyaa. Yesuus Gooftaadha. Nu immoo gatii baasnu hin qabnu jechuudha. Namootaaf cubbuu isaanii yeroo namoonni diinota keessa maal godhaa? Jaalladhaa. Warra sin ari'atan maal godhaa? Kadhadhaafi. Namni nama ari'achuu danda'a. Namni nama jibbuu danda'a. Kadhachuufidha. Malee jibbuu miti jechuudha. Arrabsuu miti jechuudha. Qoccoluu miti jechuudha. Kanaaf inni kun jecha fannoo Yesuus Kiristoos nuuf kennedha jechuudha. Jecha fannoo irratti Yesuus Kiristoos maal godhe jechuudha? Nu barsiise jechuudha. Fannoo irratti taa'e. Gaafa rakkannu, gaafa dhiphannu, gaafa nuti toluu didu isa kana yaaduu qabna jechuudha. Gaafa rakkinni nu guute sammuun keenya jeeqamu Yesuus Kiristoos fannoo irra taa'e warra isa waraanan warra isa ajjeesaniif dhiisi jedhe miti. Inni immoo naaf dhiiseera miti cubbuu koo dhiiga isaanii lolaaseera miti. Kanaaf ani immoo isarraa kan ka'ee jireenya argadheera miti nagaa jennee akka nuyi jiraannu nu barsiisa jechuudha. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Maqaan isaa kana eebbifame haa ta'u. Naaf jecha fannoo irratti Gooftaan nuuf dabarsee ergaa jaalalaa isa karaa Kiristoos barree garaa dhiifamaa qabaachuu akka dandeenyu Waaqayyo Gooftaan maccaa hunduma keenya haa gargaaru. Ameen. Haleluuyaa. Yesuus Gooftaadha. Ameen. Inni kan biraani Yesuus Kiristoos nama cubbamaa akka inni jaallatuu fi nama immoo cubbuusaa kana amanee fudhatu akka inni immediately itti fudhatu fannoo irratti argisiise jechuudha Yesuus Kiristoos. Lakkoofsuma 43 irratti akkas jedhe. Lakkoofsa 43 irratti ergaa kan biraa ergaa baay'ee murteessaa ta'e Yesuus Kiristoos nu dubbateera jechuudha. Akkas jedhe. Yesuusiin immoo yaa Yesuus mootummaa keetti yommuu dhuftu na yaadadhu. Isa kamtu jedhee hatticha isa karaa bukkeessaa jiru sana jechuudha. Guutummaa masaan dubbisa. Hattichi inni tokko ati Kiristoos abdachiifame miti? Miti hoo? Egaa of oolchi nuyis oolchi jedhee isa arrabseedha. Inni tokko arrabsee ilaala. Fannoo irra taa'anii jechuun irra taa'eetu arrabsa inni tokko. Inni kaan garuu isa sana ifatee isa arrabsu sana ifatee jedhu inni tokko immoo namana akkuma isaa firdiidhaan dhiphachaa utuu jirtu Waaqayyoon illee sodaattu moo nuyi qajeeltootti nutti faradame hojii keenya nyaanne inni kun garuu homaa hin yakkine jedheen. Yesuus immoo Yesuusiin immoo yaa Yesuus mootummaa keetti yommuu dhuftu na yaadadhu jedhe. Yesuus immoo dhuguma sitti himaa har'a ana wajjin jannata keessatti hin argamta jedheen. Haleluuyaa. Waan guddaan amma lamaanuu hattuudha. Garaagarummaan jiru garuu inni sun hannasaa amane inni kun immoo hannasaa hin amanne jechuudha. Inni kun arrabsoo irra jira inni kun qalbii jijjiirannaa irra jira. Argitanii lamaanumaan hattuudha. Lamaanumaan yakkamtoota. Lamaanumaan itti faradameera. Lamaanumaan fannoo irra jiru sadanuu. Garuu inni gidduu Waaqayyoodha. Inni gidduu cubbuu namaaf dhiisa. Inni tokko qalbii diddiirra taara. Inni tokko mootummaa dabalee cubbuu hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf the demarcation yookaan immoo stop laayitiin iddoo inni itti dhife inni sun eessatti jechuudha. Inni sun yaa Waaqayyo yookaan immoo Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Yesuus mootummaa keetti gaafa dhuftu jechuun ati Waaqayyoodha mootummaa qabdaa jechuudha. Akka inni Waaqayyo ta'e maal godheera? Amaneera jechuudha. Eenyuun? Yesuusiin. Gaafa mootummaa keetti dhuftu maal godhe? Na yaadadhu. Yesuus Kiristoos immoo ganaa mootummaa kootti sanfu miti amma mootummaa koo keessa jirta ana wajjin nama ganna seentaa. Maal waan hojjeteef? Waan amaneef jechuudha. Eenyuun? Yesuus Kiristoosiin. Immediately.
Yesuus Kiristoos gooftaa. Phaawulos akkas jedha. Guyyaan fayyinaa har'aa. Namoonni baay'een yeroo baay'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu keetti fudhadhu gaafa dhageenye dhugaatti ba'u qoyi takkan turaa'e iftaan boru tajaajila abaruu bira dhaqa waldaa abaluu dhaqa achinaa wayya achitti akkas naaf ta'a maal jedhu waan akkasii garuu guyyaan fayyinaa yoo amma jedha amma Yesuus Kiristoos namichi gara qaxaroo dheeraa qaxarate erga du'ee booda gaafa mootummaa isaatti deebi'ee dhufu yaadaa qaba waan ta'eef gaafa sana yaadannaan ati fixatteettaniin maal waan godheef Yesuus Kiristoosiin amanate maal jedheetu mootummaa akka inni qabu beekachuudha ilma waaqayyoo akka inni ta'e bareerachuudha akka inni cubbuu hin qabne beeka nuyi itti adatti qajeeltutti natti faradamee inni garuu cubbuu hin qabuudha haalelooyaa maaskaaraa jaanamaa dooskiyaa hunda keenyatti nutti faradamee ture garuu eenyu nurraa kaasee Yesuus Kiristoos nurraa kaasee jechuudha dhiiga isaatiin qajeeltootti nutti faradama ture nuti maaliif cubbuun keenya nutti farachiisa. Cubbuun keenya maal nutti farachiisa? Du'a nutti farachiisa. Fannu nutti farachiisa jechuudha. Fannifamuu kan qabu eenyu ture? Dhala namaa ture. Yesuus Kiristoos maal godhe? Fannifamee fannoo nu oolche. Fannifamee fannoo nu oolche dhaame. Du'ee du'a nu oolche Yesuus Kiristoos. Haaleluyyaa. Hiikaa paaraasoo kaadanamaa diyaas. Naaf yoo ati yoo waaqayyo taateef hin oolchitu ilma waaqayyo taateef hin oolchitu nuunis nu oolchime jedheenni sun yeroo baacoo inni kun immoo achumarra taa'ee ilaala. Carraa isaan ilaala. Inni tokkotummaa baacuutti dingata du'a jechuudha. Inni tokko mootummaa dingatuma qalbii dirratee mootummaa waaqayyoo gala jechuudha. Kiraateeriyaan biraan jiru. Yesuus Kiristoosiin inni fannoorra taa'e lamaanuu carraan isaanii tokkuma. Lamaanuu mismaaratu harka isaanii keessa jira jechuudha. Lamaanuu du'aa jiru jechuudha. Lalaala. Inni kun garuu inni kun otoo ashoofu, inni kun otoo arrabsu, inni kun otoo waan biraa xibeeruuti lubbuun isaa keessaa baate jechuudha. Inni kun immoo ilma waaqayyootti fannoorra taa'ee amanee within a second mootummaa waaqayyoo gale. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos warra isatti amanan uumaa tokko irraa hin barbaadu. Laala amma namichi kun yerootti gadi bu'ee kennaa kennuu hin qabu, yerootti birrii kennuu hin qabu. Wanta godhe hin qabu. Maal godhe? Amantii bicha. Amantii jedhame? Ani amantiidhaan fayyadame. Only faith amantii qofaatiin fayyama. Haaleluyyaa. Amantii qofaatiin fayyama malee amantii qofaatiin fayyama malee waan biraatiin miti jechuudha. Amantii eenyutti amanu? Yesuus Kiristoositti amanu. Yesuus Kiristoositti amanu. Kun immoo maal jedhama? Ayyaana Waaqayyoo jedhama. Tola jechuudha ayyaana Waaqayyoo jechuudha. Tola akkanumatti sanuuf kenname ilma Waaqayyoo sanuuf kenname amanuudhaan fayyama jechuudha. Cubbuun isaan namaa dhiifama. Amma erga ammuma qulqulleessee dhiigni Kiristoos coccobaa jira miti. Yeroo sana dhiigni bu'eera jechuudha. Isa duratoo ta'ee namichi sun hin fayyu. Maaliif? Ganaa aarsaan hin kaffalamne qaba. Dhiigni dhangala'aara. Dhiigni dhangala'aa jiru sana aluma sana maal godhe? Gatii namicha sanarraa baasee mootummaa Waaqayyoo gashe. Haaleluyyaa. Anaaf isin dhiigni Kiristoos inni dhangala'ee har'ayyuu haaraadha. Sammuun keenya jireenyi keenya isaan qullaa haaleluyyaa. Rabaasoo kaajjaanamoo rabaadiyaas. Jechoonni Yesuus Kiristoos dubbate jechoota torbatu jiru. Wantoonni akkas fannoo irratti. Jecha mimmi'aa jireenya keenya nuuf qajeelchu. Jireenya keenya nuuf gabbisu yeroo yerootti kan nu jabeessu jecha torba dubbate. Isaan keessaa jecha lama bichaan dubbisee amma isa kaan yeroo biraatti fufna. Gooftaan maccaa hunduma keenya haa eebbisu sagalee dhageenye waaqa